Demni ora ku Ashama arkafune kabajamtoota fi jalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan social media irratti argamtoonni keessanuu akkuma beekamu jechuudha jala bultii irraa kaasee wantoota garagaraa isin maxxansaa turre arraata jechuudha obboleessa xiyyaa kan social media irratti beekan abdii tayyii waaqa wajjin jechuudha iddoo kanatti magaalaa Baayir Mushii keessatti argamne jechuudha guyyaa har'aan kana akka tasaa ta'e jechuudha wanta guyyaa kaleessa magaalaa London keessatti ta'e jechuudha wal qabate Meraih Angela Marti jechuudha arra sagantaa asturuu kaqabaachuu turte jechuudha kan sin gochuudhaan arra garuu ilmaan Oromoo iddoo kanatti baanee rakkina biyya keenya keessa jiru wal qabatee akkasumas tarkaanfii gocha shukanneessaa gara jabinaan mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ilmaan Oromootii fi biyyattii keessatti raawwachaa jiru duguuggaa sanyiitiin wal qabatee akkasuma Teedros Adaanom gartee akka WHO yookaan immoo World Health Organization keessatti hin filatamneef arraa bakka kana baanee sagalee keenya dhageessee jirra mee abdii arraa maaliif bakka kanatti argamtee maaltu si dhagahama hawaasa Oromoo ilmaan Oromoo akkanatti baay'inaan dhufanii lafa dheeraa iddoo kanatti argamanii mee isaa kanaaf maal dabarsitan? Dhimmi guddaan nu har'a bakka kanatti argamneef dhimma lamaa fi jecha mootummaa wayyaanii biyya keessatti hojjechaa jiruu fi akkasumas ilmaan Oromoo biyyarraayis baqatanii as dhufanii jechuudha haala gaarii keessa hin jiranii keezin isaanii fudhatama argachaa hin jiru akkasumas mootummaan Jarmanis mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu akka dhaabu hanga dandeenyu sagalee keenya dhageessuuf wanni guddaan nuti bakka sanatti argamneef har'aan tana miidiyaa gurguddaa addunyaa yookaan miidiyaan gurguddaan biyya kanaas bakka sanatti ni argama jennee yaadna kanumaaf sagalee keenya